حاجة عمات مال الزبير كثير كلام كسرت تبر ورا بنات نورو ودري كنا والله والله عندك سردت على زاران التابوت ada adon nite zuman te kasitti kalini jirti انجرت maatu waan ofirra eegaa jirtu jira ثم لسه قبتيرو خبرت ذاته eshi كان كلامينتو كان كلاميرا كان كلامينتو جرا إنه taadaadaan takkaa yoo qalatte aga sanfittuu taan guru dhayitiin kame obboleeso jireenya Itoophiyaa akkasi shawwadanii jara taranii siin galle mal yoo harka soddaa keetii tokko malatiidha yoo obboleettiin faadarii keetii fiddee qaltan ta obboleettiin faadarii fiddu gurra dhayi akkasa deema ijoollee elee mana hiiranii dhaabatan gabbaasee gurgurtu. re'eetu hidhanii mana jirtu sanniin ijoolleen gabbaastee gurgurtu akkas jedhee fara dhoyiteefi. Eesuutatti obboleessa kee itti ergi gurra haadha jeedalli namni jiru naannoo keessan kan hoolota nyaatu tokko. Injiru katamaadha guyyi. Borin jira borin inshallah. Jeedala itti ta'uu beetumma. Warra akkasii shawwadanii bar. Izni goda dokteru meter. Aboo biyyi bar Itoophiyaan. Gurguratee jaarsummaa seergu. Izni nuu kadhatta yaaluu galiyaatee gurgurata. Waa wuccaa garii galanii miti abibi namni Finfinnee kanaayyuu gadi gale kiiloo qaba jette ijoolleen homaa namni dubbatu hin jiru hin baddeettanii. Wallahi kiiloo ajaa'ibaa namni ati wayita biyya galtu waan duraan gootu faatu sinaaf faqaame waan gaddi guutee faa kararra teettee faa waan dadhabaa namni yoo bakka akkasii seera ibsaan asilleen dhufa ayila asilleen ta'aafaa siin jedha joomila. Wallahi. Wallahi billahi na mudatee beeka akkasii bakka hedduutti. Akka fera keessatti bakka waliin teessee kararra fa'aa teessee magaalaa keessa dinnichaa barbaada mixmixaa nyaatuuf rakkoo jiran waan ta'eef biyyatti. Ati dinnicha naan dinnicha nyaadhe wallahi dinnicha nyaachuu deemee katamaa bakka duraan nyaadhu jechuudha. Kaza ergasii mee dinnicha fidaa biraan bajaan ibsaa ila dinnicha nyaataa maali jedhanii coobna dawwalanii na himan namatti walitti dawwalanii. Wanti ijoollummaatti baratan waan nama naafaqusee ubar namni. Uummanni akkas coobna waan duraan kun waan sinaafaqus hin se'u natti fakkaate. Rakkoo. Amma galuu deebi'u kaatee garuu. Inshallah mee yeroo muraasa ta'uufi. Guyyaa meeqa? Eessan na argite badabboo. Bajaajii keessatti si argee jira tokko. Astaghfirullah. Bajaajii bar namni asitti bajaajii qabu bar coomna hojii baay'ee irra jira. Bajaji kawanan atau bakaminya Beri mereka kalau tema bajaji. kami sih veti kisah para Bajaji deh bayi nang kami sih veti. Mereka bilang di Bafuri. Kemana Bafur mo? La ilaha illallah. Barang kemana mana madamu bajaji bisundan deh tu je cuhala kana. Cerut tergi. Kuma sodoman ture. Gafam biye kuma sodom abar. Wallahi gak hanjur be kasi sodo amit turbata mah. Kabarkan. Sodo ni motor. La ilaha. Amma di Bafur.
kuma dhibba afur. Ama kuma dhibba afurii bajaajii bitatee gaafa waggaa shiilii 30,000 ittiin Maal jedhe? kuma dhibba afurii bitatee yaa Eh. waggaatti chiikii 30,000 ittiin nyaata. Okay. Dalagaan bajaajii chiikootu deddeebisuudha. Jambanyaa sadiidhu. Garuu kuma dhibba afurii kana deddeebisii bajaajii. Wallahi deebisti. Hin Deebisti wallahi. deebistu. Yoo birrii luqqiftee fixurraa wacima keessaa godhattaa fi yoo nokkate malee hin deebistu. Barxaa fi facaasanii guuruu jechuun bajaajii kuma dhibba afurii bituun. Wallahi kuma dhibba afur kennitee battantee biri takka takkaan wali guurta jechuudha. Bakkanoo laqamaa jechuudha. Bakkinoo laqamaa. Bajaajii guddaan tokko hoo? Sun kuma dhibba torba. Maqaan isaa maaliin isin? Maal? Horsii. Kuma inni makiinaa ta'e. Yeekota yaabbata yaada. Yaa? Yeekota yaabbata. Horsi sheekota yaabbata? Mindooriin oofam. Isuma. Kawar miskiin akkanaati kunoo malee yaabbata. Oo bajaajii isaa sadii shamarran yaabbatte ta'ee sheekonni yaabbatte. Qotee bulaan malee yaabbate. Faras gaarii. Yeekota walta gaafa. Gaariin hin jira karaa. Ispaaltii irraan karaa neeksii biraarra gaariitu jiru. Gaariin fardaa. Roobe hin dhaqne reeti sheekaa roobe akkamii arguu dhabde? Argeera karaa irratti walii wanna jenne malee wal agarra. Suuraa wajjin kaane wal tuffattanii? Ay tuffii osoo hin taane yaa'u koriinga ta'anillee karaa deemaa jira. Karaman nagaaf naamin Hin olii. beeyne? Beekee rabbo. Hayyee. Waluma bira tarree yeroo biraa wal agarra jenneetuma malee faazarii waliin jira beetaa yeroo sun. Faazalni akkuma faazalni kiyyaa wattaasi. Sittuma ganama kateen saraan. Kasara. Namni tokko kan ciisu hin jiru marti isaa ka'ee salaataa hin dhiisu. Sobiin salaata masgiida salaattatan. Beellamattanii sagantaan wal isin arguu dadhabee? Wal isin dadhabee? Abboo anaa kana biizii ta'e baay'ee qabna faamilii kana fixuu dadhabee sanumaaf ijoollee baay'ee waliin arginu. Naasaraa mi'oo wal argisa. Absheesii salaamaa.